akkam jirtu nagaadha obboleewwan kiyya nuti yeroo gatteenyee jennu dhabuu wajjiniin immoo baatii ramadaanaa tasii as deema barreen gaddaa wannan qopheessee fi haalli itti qopheessee fi haalli himuu yaadu wal dhabe qilleensi yeroo ammaa biyyattii kana keessatti sagal jijjiirama ani immoo kondishinii yookaanis immoo haala yeroo kallattii uummanni keenya qabachuu danda'u irratti nu jedha yeroo baay'ee kuni haala nuti barreen gaddaa bara kaanitti turree fi haalli nuti immoo waggaa tokkoon dabre yookaan ji'a 8 dabre keessa dabarsine wal faallessee jennaan akkanitti waraabu dhabee yeroo irraa hojjechuu na rakkisee yeroo irraa waan ta'eef jecha hojjechuu na rakkisee jennaan ramadaanuma dhufaa jiru na deeggaree na gargaaree na bira dhaabbatee jiru akkanitti waraabu dhabee rakkadhee isin biraan ga'uu dhabee kana dhiifama isin gaafachuufanii naaf gootanis immoo abdiin isin irraa qabaa maaliif jennaanii rabbiin akkanitti hojjedhu kana nama hunda biran keenye kanaaf na eeggattan malee namni hojjetu dhabamee naanii miti ittiinis immoo of dhaaduuf miti nama hundatu of hirkaan qabne waan namarraa eegu tokko rabbiin kanaaf wama kanaa hojjechuudhaaf filatamuun yookaanis immoo uummata biraan ga'uudhaaf filatamuun kun carraa rahmaani carraa rabbiiti nama hunda carraa rabbii waan ta'eef jecha immoo itti fayyadamuun itti gargaaramuun bakka isaatiin malu kaa'uun sagaleen meeshaa rabbiin na biraa qabu boru fudhata fuulli bareedaan kun meeshaa rabbiin si biraa qabu na biraa qabu boru fudhata rabbiin meeshaan inni nutti kenne malee nuuf hin kennine nutti kenne malee nuuf hin kennine silaa utuu nuu kenneera ta'e rabbiin waan namaa kenne namarraan fudhatu wanni rabbiin namaa kennu jannatan deeffatu rabbiin namaa kennee ka'e kanaaf harka funyaan ija qaama fayyaa aafiyaa bobbaa aqlii gaarii ilaalcha gaarii qarooma gowwooma abshaaloma qabeenya dinagdee hunda isaa rabbiin sitti kenne malee siif hin kennine siif kennuunii fi sitti kennuun tokko miti utuu silaa sii kenne sirkaan fudhatu ma kam wakam nama meeqaan meeqatu iyyuu kaleessaa dureessaa hadha hiyyeessaa jira nama meeqaan meeqa kaleessa fayyaa hadha dhibamaan jira nama meeqaan meeqa kaleessa bareedaan har'a fokkisee jira nama meeqaan meeqa kanaaf yaa guutuu qabu ija gaarii qabu har'a ija dhabee jira nama meeqaan meeqa iyyuu qabeenya guutuu suu qabu har'a deegee harka namaa kajeelee jira kanaaf rabbiin si bira kaa'e malee siif hin kennine eega si bira kaa'e immoo meeshaa isaati meeshaa ofii guyyaa barbaade deeffata ruuhii haa ta'u lubbuu haa ta'u guyyaa barbaade deeffata bareeda haa ta'u guyyaa barbaade deeffata fokkinni ilmi namaa erga nama ta'e namni ilmi namaa kun fokkisaa miti rabbiin eeganni ahsanul khaaliqiin jedheetii ofii isaatii quraana keessatti dubbatee jira waan ta'eef ilmi namaa hundi isaatu bareedaadha ilmi namaa eegaa fi gaarii qabaate eega qaama isaa fayyaa qabaate waan namatti naajomne qabaate ilmi namaa bareedaadha maaliif jennaanii osoo bareedaan of dhaaddu yookaan inninis of dhaadu osoo inni qabeenyaan harka kiisii kaate namatti siiksu yeroo gabaabduu keessatti kunoo amma boolloo bowwaa Haji Abdullahi Ganamoo ammariif dabarfanne ammaa kana keessa makiinaa nagaadhaan dhufee achi seenee lamu hin baane jira waan ta'eef hawaasa keenya rabbiin waan namarraa kenne nurkata qusatu caalamu warratti fayyadamu rabbi taasisu qabeenya nu bira kuusee nutti kenne malee nuuf hin kennine aafiyaa nutti kenne malee nuuf hin kennine eega bor dhukkubni jiraate fayyaa nutti kenne malee nuuf hin kennine itti gargaaramnuudhaaf eega nutti kenne nuuf hin kennine bakka isiidhaan malu kaa'uun waan isiin haajomsiisu bakka isiidhaaf maluu fi akka isiidhaan maluu fi bakka itti fayyadamuu qabu kaa'uun dirqama nama dammaqa qabu dirqama nama qabeenya rabbii of biratti beeku ta'uun dirqama qaba inshaallah rabbiin nu haasataru kana hunda keessatti rabbiin nu haasataru wannan jechuu barbaadu gabaabumatti inshaallah karaa deemuullee haa ta'u wallahi bobbaa eega dheengadda biyya Istaanbul turre as gaaru turre muhadaraarraa wanni adda addaatis mudannoowwan adda addaatis turre kaaneeti kaleessa dhufne har'ammoo gaasara dhaquudhaaf sagantaa yeroo dheeraa qabannee jiru waan ta'eef nutu qabate sagantaa kana nutu naannoo sanatti hawaasa masjida ijaarrachuu qofatu hin ta'in hawaasni keenya kun walumatti dhufuu raayee haajaadha eega rabbiin nu dhaquudhaan sababa taasise
nutu sila hawaasa keenya waammachuu qaba malee hawaasni keenya nu waamuun qabu ture sila nutu itti fayyadama rabbiin bira nutu itti waa kaayyata rabbii khalaasa nuuf kennu nutu itti fayyadama waan ta'eef inni ta'aabeen waammatee nu dhabuu jechuun fafa kanaaf hawaasni keenya warri nu waamtanii nu dhabaa jirtanu baay'een sagantaan baay'een isin jala jiraachuu isaanan beeka ammoo sagantaa dura qabamee jira wallahi torbeen tokko banaan hin jiru torbanadhaa hirnatti jira kudharfana akkuma kana qabamee hamma maarchii yookaanis immoo bitootessa guyyaa 10tti sagantaan tokko banaan hin jiru kana keessa dhiifama isin gaafata akkasumas immoo ramadaana dhufaa jira ramadaana dhufu kanaafis immoo inshallah du'aayi keessanii rabbiin keenya nu gargaara wamatti jirru kana wajjiniin wama asiifachi fiiguudhuma kana wajjiniin masjiida madaarisa haala yeroo qilleensa yerootii wajjiniin immoo wal murkuudhuma wajjiniin hojjechuutti jirra inshallah isin biraan geenya wallahi barreen gaddaa nama hedduutu na bira dhaabatee na gargaarii na deeggaree na wajjin dhaabatee hattaa qilleensatu wal na jalaa lole wannan bahee hojjedheef wanni ta'ee fi ta'aa ture kana sana jechuu hin barbaachisu sunu beeyta waan ta'eef jecha wal simachuu dide akkana wanni nuti silaa akkanatti gaariidha jenne guyyaa gabaabaa keessa nu jalaa bada yeroo gabaaboo yeroo Allah ይውደዶት ጀዛኩሙላሁ ኸይረን አመሰግናለሁ እንዳለን ላሉት በአማርኛ የተጻፈ ነው ጀዛኩሙላሁ ኸይረን አመሰግናለሁ ኦቦሌወን ኪያ ከበጀሞ ኦቦሌወን ኪያ ኡልፋቶ ሜሻ ረቢን ኑቅ ቢራ ቀቡ ከና ሰገሌ ሜሻ ረቢን ቢራ ቀቡ ደንዴቲ ዋ በሬሱ ሜሻ ረቢን ቢራ ቀቡ ይንፉዳታ ኩኑምትኑ isiinu dandeettii taate jechuudha nama waa meeqa addunyaa kanaaf hojjetee gumaacha addunyaa kanarraa galee jira waan ta'eef namoota waa meeqa addunyaa kanarratti bu'aa guddaa isaa hojjetee deemee jennaan addunyaan ilaa ammaa itti gargaaramaa jirti waan ta'eef obboleewwan keenya jazaakumullahu khairan ulfaadhaa galatooma rabbi isin bira haa jiraatu isiniin jecha amma gara gaasaraatti deemuutti jirra رمضان رفوفيس بإذن الله تعالى وجدتو تشنجرا همن استوديو قوتي يروكي ينجلا دباتي ملي يروكان قوتو ينجلا دايق أمي تربين هندي كراديمو تربين هندي كراديمو يرو جدامو نمني الهدى قفتي إلالون ساملا أني قويا أما ويتاتا يون دبي يوكان كبتاتا كان دبي فين فينيتي قالو دندو guyyaanin ba'ummoo irra caalaan guyyaa jimaataa baheen guyyaa karaa dheeraa deemsisu karaan caccabaan hundagaa poosti godhaan jirru nuti miidiyaa keenya kanarratti kunis miidiyaa of danda'e waan ta'eef hundas immoo beeksisaan jirru waan ta'eef guyyaa 3-4 karaarra deemanii ka'anii guyyaa 2 yeroo manatti galan wanni hedduu yeroo nama jala dhiphisa kanuma wajjiniin immoo inshallah yoo rabbi jedhee isa barreen gaddaatiif isa alana immoo akka gaariitti bal'isee dura yoo rabbi na gargaare barreen gaddaa hojjedhee waan hin jedhee jennaan qilleensa yerootii wal dhabe sana hawaasa keenyatti jijjiireen jira waan ta'eef biiznillah waraabeetan hawaasa dhageessisa achii ka'ee immoo adaba isa baranaa nan adabama jechuudha inshallah rabbi keenya na gargaare adaba isa baranaa immoo hojjedhee hawaasaan ga'a bal'isee baay'isee yaada baay'ee yaada kaas buusee ummataaf ngawuudhaaf deemaallee ta'u qophaa'uutti hin jira inshallah namni rabbiin sodaatu as keessan dhabamu isin immoo du'aayiidhaan akka nu bira dhaabbattanu waakhiran xumura irratti wannan dhaamachuu barbaadu hawaasa keenya dhufe malee nuti siyaasaatti deemsatu siyaasaatti nu fide malee nuti jaallannee dhimma siyaasaa nuti biyyi keenya nagaa ta'uudha kan nuti itti haajomnu nuti tokkummaan keenya kan rabbiin nu biraa fedhu akka rabbiin nurraa fedhu baay'ee wal biraa qabna wanni qilleensa irratti deemaa jiru namni gareedhaan wal qoodee gareedhaan wal hiree kun baha kun dhiha jedhee inni kun kooti miti jedhee namni egaa miizanni namaa kun hammuma yaadu gadhiisa arrabni maankaa qalbiiti jedha wama qalbii yaade baasee as kenna kanaaf dhimmi keenya guddaan nuti qabnu jannata namni jannata ijaaru immoo yeroo inni waasiin jedhu yaa baale yaa arsi yaa wallagga yaa jimma yaa iluu yaa hararge yaa wollo yaa gujii booranaa yeroo namni gujii ta'uu keetiin waasiin jedhe wama si fakkaatu jette jedhii biraa deebiitti hin deebisin of arrabse waan ta'eef ofii waa jedhe waan ta'eef
yeroo inni arsoomaan si tuqeera ta'e akaakuu ofii hin beeyne tarii waan kaleessa dabarfatte hin beeyne dhama har'adhaan dhamate kana eenyu akka jalqabe hin beeyneef si tuqe isuma fakkaatti malee haasaan naannoo isaa hin fakkaattu dubbiirra yookaan ilmarra dubbiitu abbaa fakkaataa jetti Oromoon. Kana waan ta'eef hawaasa keenya wanni deemee dhufu hundisaa waan tokkummaa keenya diigu waan ta'eef jecha abbaan barbaade feesbuukii hiriyaa argadheera jedhee waan barbaade naannoo keenya si galtee ani yeroo naannoo namni hamuma ofii yaadduyyi hamuma ofii geessu naannoo amma naannoo tokko yennuu si maqaa dhooftee tuqxu diinqa ofii tuquu ofii hin beeytu akka waan biyya biraa qabdu saba biraa qabdu qawmii biraa qabdu kan gaafa isiin itti iyyateetti birmatu kan gaafa isiin quuqamtu bira dhaabbatu hawaasa kana malee kan biraan qabdu kanumaa wajjiniin yeroo isiin laga gamaaf gamanatti wal qooddu hamuma yaadduu fi bakka yaaddu dhaabbatte waan taateef jecha nuti ummata kaleessa bakka keessaa dabarfatee har'a ga'ee beeku waan taaneef jecha yoo isiin abbaa barbaaddeen sababa tokko sababsattee yoo isiin sii waa jette si fakkaatti jedhii bira dabarfadhu. Maaliif jennaan jira ajjeesuun jalaa callisuudha jetti Oromoon. Jira ajjeesuun jalaa callisuudha. Kanaaf kallattii addatti nu qoqqoodanii amma gandii boorana keetii miti naan jechuudhaa fi gandatti nagalchuudhaa ta'aabu. Ani fakkeenya keessiifa ta'u. An fakkeenya illee ta'uu dadhabullee niyyaan kan koo bareedduudha. Niyyaa bareedduudha moo wayiin qalbadhee deema. Akka ani jimmaan keessaan dhaladhe malee jimmaaf hin dhalanne wallahi wabillahi bakka fedhee handhuuraan qabaan gujiidhaa qaba booranaan qaba arsiidhaan qaba baaleedhaan qaba harargeedhaan qaba bahaan qaba wallaggaan qaba iluudhaan qaba maccaan qaba tuulamaan qaba afran qallootiin qaba booranaa baarentuun qaba saggoonaan qaba raayyaa saboon qaba hiddi kan koo walitti na ejjaadha. Hiddi kan koo achi madda kaleessaatu na falma akkuma kana siikko mangudundoo bakka nama dhaabbadhu irraan qaba kana anis achi keessa of arrabsuu kan kee beeki yennoo deebii walii deebisuu keessa an ganda baluuti jettee kana durnuu ka'anii beekadha maqaa moggaafatanii dhiharraa mindaara madatanii an dubbadheen ture baatii meeqa dura mindaara madatanii maqaa jimmatti moggaafatanii yookaan arsoomatti moggaafatanii yookaan harargee yookaan gujii yookaan boorana yookaan wallotti moggaafatanii hawaasa adda qooduudhaa irratti hojjechuudhaaf kanaan dura irratti hojjetaa turan qaatan dhaga'ee dubbittii kana maaliif jennaan karaa hundaan karaa masjidaatiin dhufan hin milkoofne karaa hawaasummaatiin duru hawaasa keenya wal naannoo Somaaliirraa buqqaasan hin milkoofne bira dhaabbattaniiti waan qabdanu warri salganganna akaafee ofirra dabarsee midhaaniin bira dhaabbatee nyaataa dhugaatii kennaafii ba'e hawaasuma kana of arrabsite jechuudha qooda inni si biraa qabuuf keessaa qabda waan ta'eef jecha namni of hin dha'u abbaa of rukutu caalaa wanni nama laaleessu hin jiru abbaa of rukutu caalaa wanni nama laaleessu hin jiru. Kanaaf hawaasa keenya kabajamoo diinni kallattii hawaasa buqqisuutiin isinirratti hojjeteera Somaaliidhaa buqqise diddan bira dhaabattan qubsiiftan gootummaa agarsiiftan hundi wal keessa deemee nyaachisee obaafate tarkaanfachiifate galanni isaa wallaalamus galanni isaa waan hadhataa jiru kana ta'us galanni isaa